debitu gamoon naftanyaa gubatu kun bar mallaqaan deebi'a bar kana mootummaan boroboro itti shida tokkicha isaan dhiisina lafateenna naftanyaan oromiyaa gadhiiftee baa'uu qabdi ummata kana wajjin abatan hin jiran no negotiation ummata kana wajjin abatan jiraachuu hin dandeenyu jechuudha ummanni oromoodha gahee jechuu qabda enough jechuu qabda oromiyaa Itoophiyaa jedhatu diigamu abadan haga ummata kana wajjin jiran oromoon nagaan argattu oromiyaan nagaan argattu aboya boletu amari tokko sinji amari tokko akka waan dubbii tane quba qabu haymiti jiran lama gadi beeytaanti mee dagaa oromo Hacaaluu itti yaadanii ta'e jedhanii rukutanii ajjeesan takka jira dubbii Hacaaluu oromoo keessaa inni ajjeesna jedhanii jalqaba itti yaadaa turan isaan beeka lafa kaatanii jiranii haasawa orminni irratti Hacaaluun dubbate namuun dubbata siidaan minilik haajigu minilikiin akkam ijaartan jedhee Jawaarfaanuu alalee qanii jiran bakka meeqa dhaqanii jiran namni siidaa Hacaaluu saniif miti san dubbateef akka waan naftanyaan ajjeeste fakkeessuudhaaf daamaa abiyyi talaga kun abiyyitu ajjeesee beekaa Hacaaluu Abiyyi Ahmad ilma naftanyicha guddaa miniliktu Hacaaluu galaafate Hacaaluun ammoo dhiiga isaatiin oromoon bilisomti dhiiga Hacaaluutiin oromiyaa walabomti oromiyaan mootummaaf taa'e ka dandeettu amma jechuudha aboo dhagaya oromoo dhagaya arra osootee diyaafroo du'ee jaanii oromoo guutuu namana baanii qalan oromoo guutuu kun dhugaa jirtu walirraa achiin qaqqabnu jechuudha kanaafuu keessaa oromoon addunyaarra jirtan baa keessaa ijoolleen nuuran barjii nuti wada biisee dhufnee taa'u jirra hundi keessan koota asitti nuufi amaarii ayimii kana wajjin jiraannu maaboota mootummaan jarmanii nuu beekuu qaba kana beeksifannaan malee oromiyaan hin cittu nuti warri addunyaarra jiru amaaraa wajjin ollummaa qabaata kan qabu dhumatti kanaaf ilmaan oromoodhaa bakka jirtanii gaazexeessitoota OMN hidhanii jiran OMN ijaaf gurra ummata maaliif dhugaa jirtu gabaastan maa dhugaa jirtu dubbattan waan biraa daballa jedhe miira ummata dhageessisuudhaaf Jawaar Mohammad laal lubbuun Jawaar Hacaaluu gadi hin jirtu Jawaar kutatee nama oromoon yeroo ammaan kana qabsoo oromoo tana Jawaarillee akka hidhamee jira qabsoon oromoo hoggansa barbaaddi jaarmoonni siyaasaa oromoodha yaa warra kale akkasitti dhaadattanii mootummaa kana miila takkaan dhabne jettan amma arraa tana maal dalagaa jettan miila kana maal dalagaa jettan amma maa ibsan baasinaa wal jettanii yoomii kan ibsa baasan Baqqalaa Garbaatis hidhanii jirani ammaan tana baasanii jiran sanuuta Baqqalaa Garbaas maal hidhamanii namni lama nu gaha namni tokko nu gaha bakka warri dhiiga dhabne jedhe tokkichi oromoodhaan gaha jechuudha gabbaa qabsoon oromoo hoggansa barbaachisa qabsoon kenna qabsoo xumura gabrummaatti dabalee jira taree jira obboleeyyan chapter biraa seenne jira ijoolleen biyyaa quban qabdu neetarkuun biyyan jiru ijoolleen biyyaa quban qabdu warroonni ala jirtan wanni godhuu qabda warroonni biyyoota Awurooppaa Faransaay Jarman Noorweey Neezerlaand bakka hunda ammaa booda amaaraa jiraachuu hin barbaannu baha hiriira oromoon Jarmanii hundinuu baha nuufi amaarri addaan citachuu qabna Itoophiyaa hin barbaannu bakka oromiyaa barbaannaa qabsoon keenya galma ga'uu qaba qabsaan nu kufa qabsoon itti fufa amata meeqatti fufti qabsoon bite amata meeqamee yoo nuti amma haasa'u jirru oromoo biyyoota addunyaarra facaatanii jirtan goda biizee teenyee eegu jirra keessaa naannoo baay'ee warroonni jirtan warroonni mootummaa Jarmanii bira fudhatama qabdan hundi keessan dhuftanii nuufi uummata amaaraa kana jidduutti mootummaa Jarmaniitti nutti himuu qabdan arrarraa eegalee nuti mana amaaraa wajjin haimii tafakkaas hin galluu hin barbaannu nu barbaachisu yoommoo nama ajjeeftine yookiin oromoo nama Jarman keessatti ajjeefte amaaraa ajjeefte ofii wala jettan taate mootummaan Jarmanii uummata amaaraatti kophaa uummata Itoophiyaa kophaa uummata oromoo kophaa nu baasuu qabaa waa'ee kanarratti haasa'uuf deemnaa sheer waliin godhaati uummanni oromoo Jarman keessa jirtan gabbaadhaa ilmaan keessan guurradhaadhaa dhumanee dhumne bakka oromoo miliyoona 50 du'e oromoo dhagaye Hacaaluun galanni Hacaaluu 6 kiiloo situ aana inni jedhe sun har'a du'a ta'e galata Hacaaluuti miti kun galata oromoota miliyoonota hundaati galata oromoota miliyoonota hundaati jechuudha arra mootummaan warroota akka kana kaafa warra miidiyaarraa soba lallabu ka kijiba lallabu ka gartee oromoo irratti shiraxatu ka oromoo gabroomsuudhaaf naftanyaa jalatti oromoo qabuudhaaf halkanii guyyaa miidiyaa kanarra taa'ee lallabu abiyyi mallaqa kafalaafi gaardii qaxareetii deema jechuudha hundiisi warri gaasbooran biyya alaa kanaa galte gaardiin deemti jechuudha gootichi garuu Hacaaluun diina dura dhaabbatee
oppidoo humna hin qabne tawaata kan qabne dura dhaabbatee wayyaaneen kokkee wal qabee responsibility wareegama isa barbaachisu kafaluudhaaf achi gubbaa bahee 6 kiiloo situ aana jedhala. Kayfarda kee soorii 6 kiiloo situ aana hin jenne Hacaaluun galata Hacaaluu oppiidiyoon nafxanyaan minilik kana goote Hacaaluun goone Oromoo hunda gooti. Duuti Hacaaluu du'a miliyoonotaati. Akka garanaaf gamas qabuun hin barbaachisu. Diraamaan dalagamu gabaasni poolisii irraa dhufu tokko Oromoo fudhachuu qabu. Abadan nama durriyyee kararra ciisu. Nama durriyyee kararra ciisu fitanii borga nama ina galtan itti birratti arguu jirtanii bar. Nama kararra ciisu barka waa takka hin qabne ka saantimii takka qabne mallaqatti kennanii nutu anatu hojjeese jedhanii waggaa takka waggaa lama sadii shantamatti sitti baranne jedhanii waggaa lama sadii booda kadhiisa gaafa Oromoon irraa fate jechuudha. Reeffa isaa qadeemee amboo dhaqe amboorraa jawaarfaan finfinnee lafa inni irratti du'eetti haa awwaalamu jaanii ol deebisan. Amma finfinnee yoo awwaalame finfinneen tan Oromoo taati waan qabaniif jecha siyaasa mataa isaanii dalagachuuf reeffa xayyaaraan fuudhanii gara amboo deebisaa jiran jechuudha. Reeffa xayyaaraan fuudhanii helikoophteraan gara amboo deebisaa jiran. Amboon didu Lammaa Magarsaa uummata Oromootiif qasassootu haadooddii qabaatu taate yoo uummata Oromoo arraan tana kadha geessu taate waraana fudhadhuutii kayii uummata kana keessaa Lammaa Magarsaa seenaa Oromoo jaarraa 21ffaa keessa waan gaarii hojjette seenaa Oromoo nun awwaali Lammaa Magarsaa siiqa tana hundaan nu ga'e Lammaa Magarsaa siiqa tana hundaan nu ga'e. Laala Oromoo warri qeerroo biyya keessa jirtan ilmaan Bakar Waaree ilmaan Jaarraa Bagadaa ilmaan Elemoo Qilxuudhaa akkuma siidaa Abbaa Ila Sillaasee kuffisan sanitti jechuudha. Siidaa Minilik kan Finfinneetti miti bakka hundatti seenaa Amaaraawwan haasa'u guutu barbadeessa dhabama godha. Oromiyaa dirree Oromiyaa keessaa wanni Amaarummaa fi Amaara mul'isu hundi baduu qaba jechuudha. Nutii fi isaan abadan firummaan hin jiru jechuudha. Kun ta'ee jedhanii Oromoo ijaa fi gurra nu jaamsuudhaaf aggaammi nutti aggaammame kaayoo nutti keeyyeffame jechuudha. Yoo kana borka calliftu taate bor jawar dhabda bor jaarmiyoota hoggansoota dhabda bor qaroo keessaa guuran achi booda teettee tana kafa wajjin gabromte jechuudha. Kana jechuudha. Hacaaluu kan nyaate Abiyyi Ahmad. Hacaaluu sirba sirbaa jira bar. Sirba Hacaaluun sirbu akkuma yeroo wayyaanee sanitti uummata Oromoo onnachiisee qeerroo dammaqsee uummata Oromoo jaarsaa jaarti. Abaabayyuu osoo hawwaliin Oromoo nafin onnatanii qabsootti kaan. Hacaaluu sirba san caaluu sirbee barar. Dhaggeeffadhu Oromoo. Hacaaluun sirba akka qopheesse OMN irra dubbatee ture. Isteediyoo inni itti hojjetu dhaqanii sirba fuudhanii ilaalanii sirbisaa maal akka ta'e ilaalanii xiyyeeffatanii dha Hacaaluu. Sirba isaa maal akka ta'e addaan baafatanii jechuudha. Qabsoodhaaf inni waan godhu jiru addaan baafatanii. Paawareef danda'e qaba mucaan. Har'a wareegame dheengadde ergaan inni dabarfate wasiyaa dhaammate Hacaaluun. Warri du'e qabbanaa'ee jira jechuudha mucaan. Obboleessa isaa Amaaraa Kililii keessatti rifanii qalanii ajjeesanii barbaa 2018 keessa. Obboleessa Hacaaluu hundee isaa jechuudha. Gaafa sanis qonnee addaan baafne jaanini herri waan kana addaan murteessuuf hin jiran. Belbelee jira jechuudha. Hacaaluun gubachuu isaa irraa kan ka'e lubbuu isaa wareege. Silaa guyyaa gartee 4 kiiloof siitu aane jeesan du'e aaran qabu inni guyyas du'aaf murteeffatee jira jechuudha. Isaa jiruu eegaluuf yaaddatee jiru kan karatti hambisan jechuudha Hacaaluu. Isaa guyya sana osoo du'e 4 kiiloof siitu aane jeen naqe 4 kiiloo qabsoo meeqa godhee qeerroo dammaysifatee jechuudha. Arda eegaa 4 kiiloo seenan ka 4 kiiloo isa naqe galanni Oromoodhaa kana ta'e jechuudha. Saniifuu yaa Oromootiyyaa. Lafaa kaa bakka takkatti lafaa kaa keessaa warri Awurooppaa keessa jirtan babbaa kaati. Kana egaa kaakaan itti aanuudhaan bal'inaan walitti dhufnaa obboloonni kennaa akka Abdii Xayyii Waaqoofaanis Abdii Abbaa Jabalfaanis Taajuddiin Adaffaan akkasumas Huseenfaan Biiniyaaffaan ijoolleen Firaankifarti jirtus bakka hundarraa wal haratanii ijoolleen ilmaan Oromoodhaan dhufaa jiran iddoo kana wal garra miirri uummataa maal akka fakkaatu kaarra OMN achi uguran nullee asii ibsan Oromoon warri Ingiliizis baatanii jirtan isin hordofaa jirra isin argaa jirra Oromiyaa biyya kiyyaa Umarfaa jabaadhaa waan itti jirtan argaa jirra hunda keessan bakka jirtanii Noorwee Siwiidin Awurooppaa guutuu bahuu qabdan kana booda bifa qindaawaa ta'een riivolushiniin ajaa'iba kaa Abiyyi halkatti takkatti dhiiga dhaabne warri buusa jettanii gabbaa kana haga booda walitti deebinutti nu jiraadha booda walitti deebinati.
ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromoo dabalatee namoota giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argaman hundi marfamuun himamee jira. Artistiin Hacaaluu Hundeessaa sirni awwaalchaa akka Finfinneetti geggeeffamuuf pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin marii geggeessuuf kan giddugala aadaa Oromootti wal ga'an. Haa ta'u malee humnoonni poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa eegdota Jawaariin hidhannoo hiikkadhaa jechuun akeekkachiisaa akka jirantu nu ga'e. Akkasumas to'annoo jala oolfamuullee poolisiin federaalaa Jawaar dabalatee qeerroo galma giddugala aadaa Oromoo jiran mara marsanii jiran. Haalli yeroo ammaa kana Jawaar dabalatee namoonni giddugala aadaa Oromoo jiran akkaan yaaddeessaa ta'uu isaati. Poolisoonni federaalaa giddugala aadaa Oromoo marsuudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf kan ammaan kana sochii geggeessaa jiran. Egaa daawwattoota keenya ammas haalli yaaddeessaa fi baay'ee ulfaataa ta'uu isaattu odeeffannoo nu ga'e. Kanaan osoo jiruun hojjettoonni OMN istiidiyoo Finfinnee keessaa ukkaanfamanii fuudhaman hagammaatti bakki isaan jiran hin beekamne. Tarii haalli isaan keessa jiranis ammas yaaddeessaa ta'uun akkuma yaaddoo uumetti jira. Egaa daawwattoota keenya guutuun biyyattii raafamaa jiraachuu fi akkasumas ammoo Jawaar Oromoo dabalatee qeerroon Oromoo marti marfamanii jiraachuu isaaniiti. Haalli kun akkanumaan itti fufee taanaan biyyattiin raafama jabaa keessa seenuu isin odeeffannoo nu ga'ee jira. Egaa daawwattoota keenya ammas haala jiru duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a numa waliin tura.